Nulle yakka wayii dalagneetiin biyyaan baane yookaan wanjala wayii qabnu nama wayii ajjeefne wanni biyyaa baane riskii barbaadata biyyaa baane amaanaa sitti haa ta'u namni kana ilma kiyya ofitti nu galchee miidhamnee jirra kookaallee miidhamnee jirra nama waggaa 70. Lammiin Itoophiyaa kan taatan osoo kutaa waliin qoodin osoo amantaa waliin qoodin obboleeyyan keenya warra mana hidhaa keessatti rakkataa jiran abbootii keenya mana hidhaa keessatti rakkataa jiran abbootii keenya umuriin waggaa 75 mana hidhaa keessatti kan rakkataa jiraniif mee kottaa sagalee haa taanu lammii keenya abbootiin keenya mana hidhaa keessa taa'ee seenaa mallas yeroo yaadadhu qalbiin kiyya hedduu na badaa jedhe mallas gaafa duraa lammiin kiyya feestaaliyaan dhufe dalagachuu dhufe malee hannaani dhufne lammiin tiyya feestaaliyaan biyyaa bahee shaantaan akka biyyatti naa deebistuu jedhee lubbuu lammii tiyyaa lubbuu nama tokko lubbuu kumaatamaan si gaafadhaa jedhe abbaan keenya mana hidhaa keessa jira obboleessi keenya mana hidhaa keessa jira kottaa yaa lammii teenya kottaa yaa saba teenya waliif sagalee haa taanu ummata mana hidhaa keessa jiruuf qabaan abbataan jiru abbaan keenya umurii guddoo kanaatiin jechuudha sababa rakkinaatiin kan kaase sababa hiyyummaatiin kan kaase biyya namaa keessatti dalagachuuf deeme mirgi isaanii sarbame mana hidhaa keessatti nambeelee jennaan poolisiin laphee kiyya keessa na hiite jedhe mee hagam sinitti dhaga'ama yaa lammii Itoophiyaa kan Oromoo taates dirree dhiittus kan Itoophiyaa taatee kutaa wal qooddee kutaa walitti duultu yaa saba koo yaa lammii koo kottaa sagalee walii haa taanu obboleeyyan keenyatu mana hidhaa keessatti du'aa jira abbaa keenyatu mana hidhaa keessatti du'aa jira abbaa keenyatu waan hidhaan umurii isaarraan bareenne mana hidhaa keessatti rakkataa jira mootummaa kana nu galchii yaa ilma koo nu fudhu jedhe kanaafuu jechuudha mee kottaati yaa saba kiyya yaa lammii tiyya osoo kutaa waliin qoodin osoo amantaa waliin qoodin mee kottaa lammii keenyaaf sagalee haa taanu obboleessa keessantu mana hidhaa keessatti rakkataa jira yaa saba tiyya abbaa keessantu mana hidhaa keessatti rakkataa jira yaa saba tiyya namni abbaa qabdu abbaa keettiin qoosi namni abbaan kee gara akaraa deeme rabbi jannata haa galchu soo abbaan keenyi tokko jechuudha guyyaa har'aa kana miidiyaa kanarra deemaa ture viidiyoonsaa baay'ee tokko nutti dhaga'amee jira baay'ee tokko qalbii nu cabsee jira mee kottaa sagalee haa taanu mee kottaa bira haa dhaabbannu waan qabnuun bira haa dhaabbannu yaa ummata biyya Saudi Arabiyaa keessa jirtan warreen iqaamaa qabdan warreen dirree tiktookii irraati lafa maraattani lafa maraachistani warreen anqa qullaa sirbitani warreen jechuudha arraba namaaf subscribe laayikii gootu yaa obboleeyyan teenya osoo sabaa waliin qoodin osoo gandaa waliin qoodin osoo amantaa waliin qoodin mee yuutuubii tokko maqaa ijoollee Saudi Arabiyaatiin banaa warreen yuutuubii gurguddaa qabdan obboleeyyan keenyaaf sagalee ta'a arbaa shireensaa obboleeyyan keenyaaf sagalee ta'a abbaa keenyatu mana hidhaa jira obboleettii keenyatu mana hidhaa keessatti dhalaa jira obboleessa keenyatu simintoo irra ciisaa jira obboleessa keenyatu gubaa keessa ciisaa jira obboleessa keenyatu dhiiga tufaa jira mana hidhaa keessatti sababa bishaan dhugaatii dhabuudhaatiin sababa onneen gubatteetiin yaa lammii tiyyaa yaa saba tiyyaa yaa lammii Itoophiyaa kan taatee jirtu osoo Sigireeyaa waliin qoodin osoo Amaaraa waliin qoodin osoo Walaayittaa waliin qoodin osoo Kampaataa waliin qoodin kutaan kun martinuu jechuudha mee naumti rabbiin sodaattee ana jettee kan jirtu mee maquma ijoollee Saudi Arabiyaatiin mee yuutuubii tokko banaatii obboleeyyan keenya mana hidhaa keessatti rakkataa jiru biyya Saudi Arabiyaa keessa jiru haga qabnu irraa ji'arraatiin haga qabnu birrii 5 haa taatu birrii 10 haa taatu waan qabnu irraa sadaqannee lammii keenya jechuudha bishaan kaartooniidhaatiin fi wanta gogaa jechuudha suuqirraa bitamu shoortaa tababartanii shoortaan birrii biran darbitu poolisiin birrii biran darbitu poolisii birrii muraasa harka keessa gahitanii ijoollee keenya mana hidhaa keessatti rakkataa jiru kottaa tokko haa taanee gurubbii ijaaraati yookaan gurubbii ijaaraati birrii muraasa walitti guurree obboleeyyan keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkataa jiru saba dhabee lammii dhabee rakkataa jiru kanaaf
sagalee haa taanu yaa saba koo yaa lammii koo lammiin ijoollee Saudi Arabiyaa keessaa nu malee saba maal qabdi nu malee saba maal qabu yaa Oromoo teenya sagalee nu ta'a jedhe abbaan keenya umuriin isaa waggaa 75 umuriin kiyya waggaa 75 ani abbaayyuu siin ta'u akaakayyuu sii ta'a jedhe poolisii Saudi Arabiyaa laphee keessa dhiite nan beelee jennaan yeroo akkasii kana maarsin itti dhaga'ama yaa ummata keenya warreen TikTok irraa dirree dhiittani mee kottaatii furmaata tokko malaa maqaa ijoollee Saudi Arabiyaatiin YouTube tokko banaati ummanni haga TikTok irraa maraatu subscribe like godhe YouTubein sun yoo maallaqatti sharafamte yoo faranjii maallaqatti jijjiirte ummata keenya mana hidhaa keessa jiruuf gargaarsa haa taanu warreen bishaan waan dhuguu dhabee warreen waan nyaatu dhabee warreen marrimmaan isaanii xallafame warreen ciniif hinjiraan itti dhalte warra dhiqaamaa qabu biyya Saudi Arabiyaa keessatti walitti dhiyaatanii birrii walitti guurtanii akkuma ardaataa goonee wal bira haa dhaabbannu haga mootummaan kun tasgabbaa'ee lammii keenya ofitti deeffatutti wal bira dhaabbanna koottaa yaa saba koo wal qooduu dhiisaa gandaa wal qooduu dhiisaa sabaa wal qooduu dhiisaa amantaa feete ta'i biyya feete ta'i lammii Itoophiyaa ta'i malee koottaa kutaa wal qooduu dhiifneet haga beekumsa kiyyatti kana kutaan wal qooduu dhiifnee amantaa wal qooduu dhiifnee obboleeyyan keenya mana hidhaa keessa jiran kana abbaa keenya mana hidhaa keessa jiru kana haa baraareeffannu mee waan qabnuutiin bira haa dhaabbannu mee bishaan kaartoonii tokko binnee mee ijoollee keenya mana hidhaa keessa jiru kana bira haa dhaabbannu waan goggogaa binnee suuqirraatii jechuudha waan ishigii suuqirraatii ni bitama isuma kana haalan shani onneen bishaan dheebottee hagam akkasinii taatu ni beektu yaa saba koo lammii keessan kan dhiiga tufaa jiru obboleessa keessan kan beelaa jiru obboleettii keessan kan beelaa jiru mana hidhaa keessaati obboleettii keessan bira dhaabbadhaa obboleessa keessan bira dhaabbadhaa abbaa keessan bira dhaabbadhaa abbaan keessan kun hagam sin gaddisiisa jiru warri abbaa qabdan abbaa keessan ittiin qoodina abbaa keessan ittiin qoosina abbaan keenya kun jechuudha wanjala wayiin qabnu badii wayiin dalagne amaana sitti haa ta'u namni kana ilma miidhamnee jirra kookaallee miidhamnee jirra nama waggaa 75 ilma kiyya biyyatti nu galchii miidhamnee jirra jedhe mootummaan lammii keenya biyya arabaa jiru garagalee ilaalaan jiru achi Tigraay wajjin dhukkee walirraa kaasaa jiru yaa saba koo yaa lammii koo yaa lammii Itoophiyaa kan taatee jirtu TikTok irraa maraachuun bu'aan qabu mee namti tokko jechuudha sodaa rabbii of keessaa qabdu mee sodaa rabbii of keessaa qabdu maqaa ijoollee Saudi Arabiyaatiin mee YouTube tokko banaati YouTubein sun haa guddatu YouTubein sun wooqee fooloon guddate subscribe yoo guddate faranjii waa tokko kenniti jechuudha shariqaan kampanii waa tokko kennite ummata keenya bira haa dhaabbannu yoo birrii boorsaa keenya keessaa baasu yoo ulfaate lammii keenya biyya Saudi Arabiyaa keessa jiru gurubbii tokko hidhaati bira haa dhaabbannu ijoollee mana hidhaa keessa jirtu hunda keessayyuu isoo dhaabbanne salphaadha walii galtee dhabne tokkummaa dhabne wal qeequu hammaate wal kuffisuu hammaate dirreetti wal kuffisuu hammaate albee walii qaruu hammaate diinatti wal kennuu hammaate yaa saba kiyya yaa lammii tiyya lammii Itoophiyaati kan biyya namaa keessatti rakkataa jiru namni kamiyyuu jechuudha paartii kamiyyuu deeggari paartii laallatu kuni biltsiginnaa bichaa miti shanee bichaa miti kabaaboo shanee bichaa miti kan mana hidhaa keessa jiru kan baataa walaa midirishinuu warama isinuu nu beektu yaa obboleeyyan tinya warreen TikTok irraa maraatani amma fakkeenyaaf gurbaa gidduu kana TikTok banee dhalaatiin harma daawullaa jedhee arrabsu sana YouTube altani subscribe gootani mee koottaatii namti ofitti amanummaa qabaattani dhalaas ta'i dhiiras ta'i namti sodaa rabbii of keessaa qabaattu mee gurubbii tokko banaati ijoollee Saudi Arabiyaa bira haa dhaabbannu eegga maallaqa boorsaa keenya keessaa baafnee gargaaruu dadhabne YouTube tokko maqaa isaaniitiin bannee ijoollee kana bira haa dhaabbannu warreen mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiru jechuudha bariin qoosinaa lammii keenya kan barabaraan du'aa jiru yoo amma qabaan hin dhaabbanne yoo kun namni 10 jalaa du'e amma nama 10 fidanitti nagu yaa obboleeyyan keenya akkamitti galu yoo jettan akkatti galu salphaadha sin tokkummaa godhannaa sin lammummaa godhannaan poolisii jechuun nama maallaqa biran darbine poolisii maallaqa muraasa harka keessa gashite ijoollee keenya mana hidhaa jiru haalattiin galu salphaatu jira garuu nuti tokkummaan qabnu nuti wal firfirsuu wal adheessuu
diina walitti ta'uu waan keerii tokko irra dhaabbattani waan baalageera malee waan keerii tokko hin dalagdan isa nama rabsuu jala deemtanii subscribe follow gootu ijoollee keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiru irraanfattanii dirree martanii dirree dhiittu yaa saba kokottaas deebi'aa yaa lammii kokottaas deebi'aa lammii keenyaa faa'iyyinu gaafa namni du'e suura isaa fiddanii maxxansistanii boo'urra jechuudha gaafa namni reeffisaa ashagamee akka qoshaashaatti gadi ba'ee gatamaa jiru gaafa sana gadduurra kottaa garee hidhaatii yookaan yuutuubii tokko banaatii maqaa ijoollee keenya obboleeyyan keenya biyya namaa keessatti rakkataa jiru kana bishaan haayilaandii tokkoon biraa dhaabbannu yaa saba koo yaa lammii Itoophiyaa kan taate yaa lammii koo obboleeyyan keenya mana hidhaa keessatti kan rakkataa jiran kobosii tokko isumaan nyaatanii isuma iraatii godhatanii isuma misaa godhatanii isumaan bulu obboleeyyan keenya mana hidhaa keessatti bishaan dhugaatiin qaban yaa saba koo kottaa tokko taanee wanni yookaan gurubbii ijaaraa yookaan yuutuubii banaa yaa lammii tiyyaa ijoollee keenya mana hidhaa keessa jiru haga mootummaan furmaata baasutti bira haa dhaabbannu warreen sinitti tole sheerii godhaa silaayyuu sin nama keerii dubbatu jalan dhaabbattani nama rabsuuf nama qaama nama tuquuf malee bira dhaabbattani mee rabbi sinaa laafisuu rabbi sinaa qajeeshuu rabbi qalbii keessan sinaa sirreessu yaa ummata maraatee tiktok irraa addunyaa wallaalee lammii isaa mana hidhaa keessa jiru irraanfatee inni kaan marfee gaala jalaa funaanee asqabi harma kee daawullaa jedha asqabi hudduu kee jedhee ittiin nama rabsa silaa'uu micichi tiktok irraa aangoo isaa fi eenyu kenne akkaata inni nama rabsu mirga namarraan qabu harmi yoo guddatee dhiise imarraan qabu akka nama tokkootti gorsuu akka nama tokkootti yaada sirraa fakkaate hiruufi malee yaa kalba yaada haywaana namaan jechuuf kun noorii guddaadha garuu innis yeroomaaf lafa dhiita malee akarrisaa manama hidhaate kanaaf obboleeyyan teenya warra isinitti tole sheerii godhaa ol biraan gaa soo beektanii nama qullaa ba'ee as ba'ee utaaluuf malee subscribing gootan sin kanaafuu nagaatti abbaan keenya guyyaa har'aa na bira sagalee nu ta'aa yaa Oromoo sagalee nu ta'aa jedhanii jiru ani akka gama kiyyaatti akka dhuunfaa kiyyaatti sagalee ta'e ofirraa dabarfadhee jira imaanaa warreen of hin beekne warreen qullaa maraattu dhalaas taate dhiiras taate tiktok irraa mudiira taatu mee as deebiitii abbaa kee mana hidhaa keessa jiru obboleessa kee mana hidhaa keessa jiru obboleessa kee simmintoo irra ciisaa jiru baraari waan qabduutiin